Uummata koof qaaliidha. Muddee 30 bara 1984 uummata Oromoof guyyaa milkii ture. Uummanni waggoota dheeraadhaaf aduu garbummaadhaan gubachaa ture kun ganama bara kanaatti ambaasaadarrii aartii kan aartii dibaabee uummataa taasisuun aduu hamaa kana ittiin qolatu aartistiin tokko ni dhalate. Aartistiin aartii rasaasa godhatee garbummaa uummatatti ulfaate kana ittiin rukutaa ture kun aartist Haacaaluu Hundeessaati. Abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa aadde Guddattuu Horaa irraa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo ganda Duwwaa Ja'aatti dhalate. Maqaa isaa bareedaa kanas kan moggaaseef abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa akka ta'e irra deddeebiin dubbachaa ture. Haacaaluun gara laafessaa nama jaallata. Garuu onnee guddaa ta'e of keessaa qaba. Aartist Galaanaa Gaaromsaas kanuma ragaa baha. Onneen isaa amma tulluu gaayoon jedhee nan xiqqeesse, amma Kilimaanjaaroo ga'a, guddaadha onneensaa jedhee ture. Obbolaa sagal yoo qabaatu inni harmee isaatiif mucaa afuraffaati. Obbolaan isaas Haabtaamuu, Sirbituu, Dureettii, Tigist, Masarat, Gaaddisaa, Jigsaa, Siisaayii fi Hoomoo Hundeessaa Boonsaa jedhamu. Umurii ijoollummaa isaa badhee alaltuu fi dabbisiitti jabbilootaa fi loon tiksaa hiriyoota isaa waliin taphachaa kan guddate yommuu ta'u, adeemsa kana keessatti umriin isaa barnootaaf gahee kobbee fi barruun bitamee fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Oddoo Liibanitti barnoota jalqabe. Haacaaluun ijoollummaadhuma isaatii kaasee waa'ee uummata Oromoof quuqama guddaa qaba ture. Sababuma kanaaf Oddoo Liiban gadhiisuudhaaf ni dirqame. Mana barnootaa kanatti afaan Oromoo akka barbaadamutti ittiin hin barsiifamu ture. Manni barnootichaa mana isaanirraa fageenya meetira 200 hin caalle irratti yoo argame illee mana barumsaa afaan Oromoo barsiisu barbaacha achi barnoota addaan kutee gara mana barnootaa Carii sadarkaa tokkoffaatti darbuu danda'eera. Achittis barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa barachuu danda'eera. Barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo mana barnootaa Amboo sadarkaa lammaffaatti baratee osoo hin xumurin waamichi mana sirreessaa akkuma barattoota Oromoo tokkootti hiriyoota isaa waliin dhaqqabee jennaan addaan kutuu ni dirqame. Haacaaluu Hundeessaan ijoollummaa isaatti gara aartii imale. Yeroo hundumaa sirbi afaaniin bu'u. Ba'ee galuu weeddisuun isatti tola. Afgaaffiin inni BBC waliin taasisee akka agarsiisutti haalli aartii isa irraa mul'atu kun maatii kallattii garaagaraa irraa akka goran ni godhe. Abbaan isaa sirba isaa kana caalaa barnoota irratti akka xiyyeeffatu barbaada. Harmeen isaa ammoo miirri aartii inni agarsiisu kun baay'ee ishee gammachiisa ture. Daandii aartii kana irra akka imaluuf fedhii guddaa qabu ture. Aadde Guddattuun Horaa aartiin uummata Oromoo dhuka guddaa akka of keessaa qabuu fi gama biraan ammoo aartiin uummatuma kana tahuu akka ta'e illee waan sirriitti hubatan fakkaatu. Kanaaf filannoo isaanii kan taasifatan. Haacaaluun bakka loon tiksuu irraa eegalee hamma mana barnootaa seenee miseensa hawwisoo ta'utti sirbuu isaa hin dhiifne. Isa boodas itti fufuudhaan fedhiin inni aartiidhaaf qabu ittuma guddachaa dhufe. Barnoota isaas sadarkaa tokkoffaa irraa gara sadarkaa lammaffaatti ce'uu danda'eera. Osuma barnoota sadarkaa lammaffaa barachaa jiruu qabamuudhaan mana hidhaa Karchallee Amboo ni seene. Umrii xiqqaadhaan mana hidhichaa seenuus shira yeroo sanaan jalaa bahuu hin dandeenye. Haacaaluu dhimmi walabummaa fi bilisummaa uummata kanaa waan isa yaachisuuf umuriidhuma isaa ijoollummaatti waanjoo garbummaaf abboomamaa hin turre.
Sababa kanaafis akkuma barattoota Oromoof aadaa ta'ee Haacaaluun mana hidhaa Karchallee Ambootti umurii waggaa 17 bara 1995 ni seene. Yeroo sana kan innii fi hiriyoonni isaa hidhaman shakkiidhaan ture. Akkasumattis waggoota 5f mana hidhaatti dabarse. Guyyoonni waggaa 5 kana keessatti dabarse guyyoota gati jabeeyyii jireenya isaa fi jireenya namoota biroo jijjiiruu keessatti gahee guddaa qabaatan ta'an. Haacaaluun isa ijoollummaa isaa irraa kaasee jaallatu sirboota garaagaraa sirbuu fi walaloowwan garaagaraa barreessuuf carraa guddaa argate. Walaloowwan sirba albama isaa jalqabaa Sanyii Mootii jedhamu mana hidhaa keessatti ture kan barreesse. Gama biraatiin namoota dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye mana hidhaa keessa turan bulchiinsa mana hidhichaa waliin ta'uun barnoota gaheessotaa akka baratan ni taasise. Ofii isaafis isaan barsiisaa ture. Sababa kanaafis amma manni barnootaa hamma sadarkaa lammaffaatti mana hidhaa sana keessatti barsiifamaa jira. Turtii waggoota 5 booda mana hidhaa Karchallee Amboo irraa bara 2006 gadhiifamuudhaan fuula isaa barnoota isaatti deebise. Karchalleen Amboo sammuu Haacaaluu Hundeessaa bilcheessee akka gadhiisee ragaaleen gurguddoo ta'an hedduudha. Walaloo fi yeedaloo sirba isaa achuma keessatti xumuree bahe. Gaafa achii bahus gara mana barnootaa isaatti yoo deebi'u sirba Sanyii Mootii jedhamu kan jaalatamummaa fi beekamtii Haacaaluu dabalee haala rakkisaa keessa taa'ee hojjete. Magaalaa Finfinneetti deddeebi'ee osoo albama kana hojjechaa jiruu mana barnootaa isaa hordofaa ture. Dhiira akka sibiilaa Haacaaluu ilma Hundeessaa Kutattuu waan hundumaa Jimmaa Sanyii Mootii waliin jaalalaan walitti hidhe. Adda isaatiin adda uummata Oromootti gadi bahe. Jaalalaan Jimmaa Sanyii Mootiin uummataan wal baree barsiise. Barnoota isaa kutaa 12ffaa xumuruun yaada isaa guutuun gara aartiitti deebi'e. Yeroo isaa aartiidhaaf ni kenne. Aartistii seenaa, aadaa fi dhugaa uummataa dubbatu ni ta'e. Aartiin meeshaa ittiin waan namatti dhaga'amu ibsan, hammeenya ittiin morman, gaarii ittiin dubbatan, waan dhokate ittiin dubbatan, kan eenyummaa saba tokkoo ittiin himatanidha. Aartii kana immoo bifa kanaan kan dubbatu aartistiidha. Haacaaluunis aartiidhaan qabsoo uummata Oromoo kan uummanni Oromoo bara dheeraadhaaf hacuuccaa siyaasaa irra ture ittiin dubbachaa fi fuulduratti gaarii akeekaa fi seenaa guddina saba kanaa ifa baasaa ture. Jireenya ofii isaa caalaa uummata isaatiif jiraachaa, uummata isaaf dubbachaa ture. Turtii mana hidhaa keessatti bu'aa bahii fi yakka ciccimoo qabsaa'ota gameeyyii irra ga'aa turan ifatti baasee ni geerare. Harargeen mancaaqarraa, Harargeen mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar. Roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee. Waxabajji 29 bara 2020 halkan sa'a 3 namoota hin beekamneen rasaasaan rukutamee lubbuun isaa darbe. Hojii muuziqaa isaa inni dhumaa albama isaa isa sadaffaa maal mallisaa kan jedhu yoo ta'u, erga inni du'ee booda haadha warraa isaa fi hiriyoota isaa uummataan ga'e. Albamiin kun sirboota inni hojjechuu eegale qindeessitoonni muuziqaa qindeessanii gadhiisan. Egaa Haacaaluun goota seenaan hin dagannee fi gootummaa isaan bara baraan faarfamudha. Horaa bulaa deebanaa.